sirrii jarri achi nama biraa wajjiniin dalagan kana siidhaan galle. Makiidha haati koo, makiidha ammaa kaariin koo, makiidha pirezidaantiin koo jettee mucaan gama hundaan wanti nama irratti feekii hojjetaa artiiti. Waan kana ofirraa buuseeti. Ani akkati jijjiiramtuuf, akkati hojii hojjettuuf, akkati hojii mataa keetii dhaabbattuudhaaf si gargaareera kana boodangaa jedhiiti itti himii jennaan. Itti meera takkaan teenyeeti. So yoo danda'ame mucaa kana ammas ajandaa yeroo yeroodhaan jijjiiruu dhiisaati. Yoo danda'ame achitti hojii jalqabsiisu achitti hojjetu taanaan biyyatti galchaati hojii hojjedha. Nu waan nu galchuu hin qabu. Nama waan ajandaa godhannuufis hin qabnu. Keenyan nyaatu keenyan dhugu. Warri immoo sichi beekamteettaa feemasii taateettaa Oromoon si jaallataa. Eessee yoo nyaatta warri jedhu immoo adabachuu qaba. Jalatti simu. Jaratti kan himtu immoo bakkatti itti himta. Bakka jarri jiranitti itti himta. Face to face malee bakka jarri hin jirretti namarraan dubbannu. Kanuma galatooma. Galatoom yaada bareedaadha. Yaada bareedaadha dalagachuu qaban abbo. Maal namni Oromoon asumara taa'ee kadhaa waan kana darbaa ijoollee xiqqoo mana barsiisanii daa'imman garaa jirtullee nama akkaawwantii banattee dhufuu heddeemu. Yoo ijoolleen garaa haadhaa kee teettee geemiin qabatin yeroon isaan maal jedhan jedha. Sirrii miti wanni kun. Ammaddin Aggaarotii fi intaloon kun yoo dhuguma kaseerri duniyaa kanarra Oromoo yoo Oromoo bira kaseerri dalagute Jawaar Muhammad yoo Feesbuuka isaa irra nu saaxiliin jara kana lameen suuraa jaraa maxxansee wallaahi yoo billaahi sirrii miti. Ijoolleen dhumte haa dhumtuu dhiisa. Geemiin qabattee sanuu gurra akka feesaa ta'ee kan of keessaa yaaftee si gala kaan mataa filatee bosonaa fi nu taphatuun hin barbaachisu. Gurbaani akkaawuntii si fudhate jedhan sidha Keerudin. Kana yaa isa atiifisiin illee waan ta'e wayii feekii wayii Oromoo irratti hojjetaa jirtu beeki. Ana kan sitti magaa bakkati jirtu. Akkamittiin naan jedhu. Akkaawuntiin si amma kanaan duraa irra ture harka ture gaafa geemiin taphatamee maallaqni erga argame booda akkamitti fudhachuu dandeesse maaliif fudhachuu dandeesse? Si galeera? Ilaa amma wanti jiru maal? Qarshii sindeen gaddanaa kennitan giiftii sindeen gaddanaa kennitan na jalaa fudhatameeti Oromoo ammas geemii biraa naa qabaa jedhamuudhaaf deema si galeera? So diraamaa wayii jirti. Diraamaa kana keessatti utuun beekinis haa ta'u beektee waliin mariidhaanis haa ta'u atis taatoo yookaan aktarii wayii taatee jirta as keessatti. Yoo wanta kana utuun beekin keessa galteetta ta'e qarshii keessaa fudhatamee naa deebi'ee isa jedhu kana hin dhageenyu amma gannaan liqinfamtudha. Galeera? Yoo akkaawuntii sana barbaadda ta'e akkaawuntii harkaa fudhatte taanaan maaliif deebifta? Qarshii achi keessa jiru barbaaddaa duraanuu waan jedhu eenyurra barbaadamaa jira wanti jedhu kunis gadi teenyee xiinxallagaanu amma afaan kaannee buna dhugnee kaaneet gaaffii kana sammuutti nu uuma. Diraamaa wayii jirti Oromoo irratti hojjetamuudhaa kan deemu atis keessatti hirmaatteet yoo utuun beekin keessatti hirmaatteetta ta'e dhugaa jiru himteetu garatti goona malee dubbii hin taatu kunis. Kana irratti waan siin jedhu Aleeksi tiktokii imeelii natu bani duraan tokkoffaa irratti na dhaggeeffadhu. Tiktokii Yusuma kana irratti tokkoffaa lammaffaa jedhee banee ka'eetaan imeelii addisii kan biraa dhaqee banee fidee jala kaa'e. Jala kaa'eetu waliin jirru tiktokii kana. Tiktokiin si ijoolleen irratti gubanii jennaan naa kennii jedhe itti fayyadamtee naa deebiftaan jedheen jedhe. Fudhattee kaatee sana booddee maallaqan sii kennaa naan jette maallaqan fudhadhuun jedheeni. Amma kanaan na biloottee tiktokii koosa kanaan jala seenuu hin danda'u. Jala deebitee dhattee imeelii jalaa kaaftee lakkoofsa jala kaaftee koo jalaa gubbee jirti. Ani tiktokii dhuma sanaan hin fayyadama malee isa sana iyyuu dagadheen jira irraanfadheera jala seenuu. Yeroo na guyyaa tokko dhaqee jalan seeneedu jalaa na biloottee jirti jechuudha. Imeeliin jalaa ka'ee jira duwwaa jira. Utuu imeelii kan sitti hin jijjiirratin geemii ittiin taphattee reeseen. Duraani bar. No duraanii utuu geemiin qabatin dura alaala nama fakkeenyaaf geemiin taphachuudha deema taanaan geemii qaxaroon qabachuudha deema taanaan. Fooloorsii 200 wayii qaba gaafa san amma 300 irratti taphatte. Sii galee. 200 miti gaafa nuti beennu barre 37 moo waan akka irraa kaate akkaawuntii isa jettu kanaan.
isa gaalaa. Kuma 200 qaba. Yeroo kuma 200 qabu sirkan turre kaa. Narkaan turre gaalaa dhaggeeffadhu gaa. Amma kana na biloottee jennaan mana ijoollee keessatti dhaqee arge. Mana maanchee keessa taa'e. Keeruun kun tiiktokiin duraa fudhee tiiktokittiin hin gubatte. Yeroo nan jalan seenee dhuntalatti jala nan seensisu. Amma akkan biloofame bareetaan iimeelii isa kitta'utti jammar. Iimeelii sanan keessoodhaan erge kalaas. Yeroo nan ergee jedhu paaspoortii duraanii wajjin yeroo nan ergee jedhu loogaatti godhadhu seenii naan jedhan. Achumaan nan seeni keessa. Achumaan na agartee iimeelii dhattee jijjiirratti ammas kan biraa. Hanga siingeemii taphattuu maaliif eegdee gaaffiin koo ammaa yoo dhuguma fudhachuudhaaf ta'e iimeeliin sirkatti jira taanaan fudhatte hanga siingeemii taphattuutti maaliif eegame? Dhaggeeffadhu gaa iimeelii taalee iimeelii fitaa dhaggeeffadhu gaa. Amma kanaan isa keessaas na baafte. Na baaftee na darbatte. Kala achumaan itti yaaluu dhiisen. Yaaluu dhiisetan damtaaruma dhabee dhiise. Yeroo nan jedhu akkaawuntii kiyyaa laagoot godhee gubee kee yeroo ammoo seenu tiiktokii tokkoffaan yeroo seenu lammaffaa fidee naan seensise. Isuma sana jechuudha tiiktokichuun. Amma kanaan tiiktokii kan kee isii yeroo nan dhaqee ilaalu iimeeliin fayyaan isaa jala jira. Garuu immoo akkaawuntii keessanattu seenee jira. Ammas keessaa na baaf. Amma intalli kun dhuftee keessaa nan gaafanne kan keessa jiru argitee keessaa na baasaa argitee deetaan viidiyoo waraabee eeggadee yeroo seenu. Viidiyoo waraabee kooti kalaas keessaan si baasan jedheeni. Isin natti hin dubbanne laa. Kaaniin biloofameen jira. Miseenjaraa waliin beennu sana keessatti immoo akkatti natti dubbattu hin qabu. Sii galee tiiktokicha isa sana keessan jira waan ta'eedhaaf isa sanaan immoo na biloottee jira. Amma kanaanaan viidiyoo waraabe viidiyoo foofaa nan gaafan iimeeliin akka inni duraan na bira ture hin beeku. Waliin beennu heeruudhaan jette. Amma kanaan namni beeku jira akkaawuntiin kun si harka turuu isaa namni beeku jira namni bira. Viidiyoo koo jala jira bar. Laal amma viidiyoo akkaawuntii akkamitti deeffachuu danda'a? Akkaawuntii tokko deebisuudhaaf viidiyoo kee majjammaraa erguu qabda. Viidiyoo kan keetii iimeelii kan kee walirratti ilaalan malee iimeelii gaafa viidiyoo kana irratti waraabamuu ilaalan malee deebisuu hin danda'a. Koo yeroo tokko haalis taa'ee na dhaggeeffadha. Bismillaa tiiktookiin quuftoo 15,000 jalaa gubate. Tokko edeen sii qaba sitti malaalis waan ati gaafatti sii deebisa. Dhattee maammee wallootti dabaltee maammee jetteen tiiktookiin na jalaa gubate tiiktookii bitachuu barbaadaa jetteen. Ayyee jedhee maammee walloo tiiktookii mucaa jimmaarraa biteef lebilii 26. Mucaan kun rabbashtee arrabsuu jammarti uummata jimmaa kana. Ijoolleen keenya guruuppii dhattee keessan jira ta'a gootee irratti gubde. Na dhaggeeffadhu laa. Keeruudhaan ciikii turanii wal jaallatu dhattee keeruu kadhatti. Kenneef keeruun tiiktookii isaa kan annan beeka gastii ittiin galee akkaawuntii amma quuftuur keeru kana gastii keeruun ittiin banatee angaleen beeka. Walii kennanii ta'an imeelii jiratti waa hunda. Guyyaa tokko sun gastii irra jiru quuftuun natti ergatte geemii jalaan qabe. Achumaan keeruun natti ergatte jalaan qabe ani hin beeku dubbii. Maal jedhaa keeruun quuftuu akkaawuntii kun aan deebiftuu jedheen. Achumaan maal jetti beektaa quuftuun. Mo'iitu godhata kanaan mo'iitu godhata. Birrii sii kennaa. Qabuu hin danda'an mo'iitu godhata. Annamoo. Birrii sii kennaa jetteen naa birrii hin barbaadu akkaawuntii kun malee jennaan. Keeruutti kana gowwoomsee jettee na bira teessee quuftuun baasuu hin danda'an viidiyoo waraaba kan jamee qaawwa ta'e. Birrii 6,000 kenneen keessaa baasennaa wallaahi naan kenninee jedheen si gowwoomsee keessaa si baasee jetteen keeruudhaan quuftuun. Isati namni beekaa jettuu kan jedha. Inni immoo amma keeruun irratti eega geemiin taphatame fudhate isiitu biloo godhu irraa biloo goote. Eega biloo guna goote jedheetti deebi'e. Isa Aleeksi taa'ee yaadde nu hunda keenya itti yaadee keeruu dawwalee keeruu wanti kun ajandaa fudhattee dhufte moo akkamii mucaa kanaan duraan ciikii turtanii mucaan kun gaafa duraayyuu siin beekamaa turte si faarsuudhaan beekamaa turte. Jennaan hi'ii dubbiin kana miti kana kanaa jedhee Elamee koo waa takka Aleeksitti himuu fedha. Duraan dursa tiktookiin kun osoma kamichaa kanaayyuu ta'uu baate nama kadhataa tokko isaa sidaajaa karaa gubbatti afatee ilmaan Oromoo ay gubbaa rakkisu waan aadaa Oromootiin ala ta'e hojjetu tokko amma biyyan jiraadhu kanatti sihii kadhatu yoo si argan ari'anii siidhan. Mucaan kun intala tana kadhattuu tana karaa gubbaa yoo galche min chiggiraa rakkoo maalii qaba?
kama isaatu yoo hin ta'in an baga fudhattee siin jedha obboleessa kiyya. Minum wanni siin asirraa fayyadu tokko hin jiru maqaa nu balleessiti malee. TikTokitti kennan maqaa ittiin nu bada malee wanni isiin nu gootus wanni isiirraa nu fayyadamnu hin jiru. Takka hayaa shamara Oromoo irraa hin argine lama Oromoon hin kadhattu. Nama istirateejii baafattee kadhaadhaaf hay dhufe hin tallitu. Min chiggiraallo keetiyyuu hin ta'in baga fudhattee obboleessa. Eedee guyyaa geemii taphattee irraa fudhatteemi birrii keessaa waa fudhattee jirta. Fudhattee keessaa waa argattee yoo keessaan argatti riskiin qabdi yoo keessaa argatte rabbi sii hire baga fudhatte. Namni sitti bu'ee si tumee sirraa fuudhu jira hin jiru. Ani amma barre ani laal ifa manaa godhaa waan gannaan liqimsamne numan gaafadhaa kanaaf hin gaafadhe tokko hangayyoowwanaa maaliif taa'ee lama kan siin dubbachaa jirtu amma qarshii achirratti naa walitti hanaan miyuutii godhadhu hin jirtu yoo hanaan bira hin jirtu Jirtu fakkaata. maarree buusaa akasammoo yookaan miyuutii godhaa yookaan buusaa yoo akkasin taane immoo qarshii sana ilaal an akkamittan fudhadhe beektaa akkaawuntii tokko gasti irra galchitee akkaawuntii isa tokkoon teessi mucaan kun giiftii achirra jiru akkaawuntii tokko irraa tokkotti dabarsitee jedhees nan shakkaa waan shakkun dubbadhaga tarii maybe akkaataa geemii kana maali giiftii kana sanni gimmaasha irraa akkat godhun beektu giiftii achirra jirtu gara tokkotti gara galchitee kaatee achi as immoo deebitee na jalaa fudhatamee maaloodha amma birriin bahe hin jiru exchange ta'e malee withdraw wanti godhame hin jiru jedhaa jiru waan ta'eef kanaaf hin gaafadhe amma gaashee wanti itti adeemu fuulduratti wanti itti adeemu wanti nu yaannu maanni wanti nu shakkinu maanni ammas sappoortii push nu godha gaafa duraas diraamaa hojjetame hin beektu diraamaan hojjetamee akkasii waa'ee 70,000 hin beektu 70,000 didamnaan digdamuma push godhaa bakka ol gaffaa jedhamnaan didamee achi as deebi'ee immoo waraqaatu hojjetama jedhame waraqaa malee hojjetu ijoolleen biyya sana keessa jiranii hojii barbaadde yoo ta'e hojii galuu hin dandeessi durba taatee biyyaa baatee durba taatee hojjechuudha bakka gaafa rakkina keessa hin jira jedhamnaan Oromoon gargaareera amma immoo hojii galuu danda'uu qabdi jenneet dubbanne malee nuyi inaaffaa waan namatti naafnu hin qabnu namarraa dantaa hin qabnu keenya miti kan inni nyaatu Oromoon hin elmamini akka isaa Ameerikaa hundiyyuu kolee tolfatee dhufee nama kana Oromoon silaa gara laafessa jedhee ilmuudhaa jalan taa'inii jenneeti malee abbaan barbaadan ammas deemtanii gargaaruu dandeessu dhimma keenya miti garuu amma yoomitti itti fufa boris tokkotu dhufa yoona tokkommoo siistama akkamiitiin hawaa coccoradha jedhee kan qophaa'aa jirutu jira. Yeruma hunda ajandaa akka kanaatiin asirra teenyee nuyi hin gargaaramtu haa gargaaramu jennee amma oomitti mataadhaa dhukkubsannaadha. Wanta kana immoo namoonni gaafa jalqaban san aslii maakii adhafaatee qeerroo asaasaa warri gaafa sana jiran bakka tokkotti wal ga'anii mucaa kana waamanii falli dhumaa itti himamee mucaan gorfamtee gara fuulduraatti maal hojjechuu maal gochuu akka barbaadu itti himamee namarratti harka keessaa fudhachuu danda'uu qaba namni malee uti waa'eedhuma namaa dubbachuudhaan asirraa mataan nu naanna'u aarrii baasaarra wallahi yeroo hunda akkas ta'uu qaba namaaf karoora baasuu hin dandeenyu nuti jarri sun mucaa kana waamanii ilaa nuti kaleessa Oromoof inneesinii walitti agarsiifneerra gargaarsa akka gootan gooneerra haalli nu yaadne sun hin didee mucaan diddeetti akkam goonaa jedhanii nama gurguddaas dabalatanii itti himamuu danda'uu qaba cufamuu qaba ajandaansi kanuman jedhaan thank you galatooma amma beela'eera waa nyaachuun deemaara. Amma warri wannaattan kunniyyoo isiin hojii isinirraa diddee anatti kenna kara gammoojjii san gad dabarsee beektaa wannaa wayii qaba achitti horsiisa horii wayii qaba ji'a lama booda biyya dhufa achitti isinirraa dhoysa malee dhukatuu hin dandeettuun
ammallee koomishiina rakkoon isii maal ta'e koomishiina beeta warri feemasootaa kunni wayita waa guuran waa fudhata hunduu koomishiina duuban inyaan naaqam diyaaspooraan kenna kunniin ammoo warri biyya kana jiru beeta baay'inaan nyaata foorjiida kana nyaata sammuun qabu horii deema gara horii sanuu ka gaafa qabu yoo waa wahii nama feemasii wayii fidanii ay gubbaa afoo qaban duubattu aanan bifatu ofii makiinaa kireeditii oofu wanni ittiin waa bitatu kireeditii jireenya kireeditii jiraataa yoo feemasii tokko itti fidanii waan qabu hargufatee tara jazbaa tara gaagaante majammaraa kireeditii mootummaa kafale ofirra achi booda gadi wanna atteetiin nadhoo kaskisii waraana mootummaa godhatee saaraa keessa fiigu duuka mataan si gargala nama meeqama namni biyya Suudii san keessa bar namni osoo kalee dhukkubsattu shamarri dalagataa jirtu mana madaamii keessa jirtu hin jirtu dhugaa yoo walitti hin jirtu hin jirti garuu kana namni jara kenna andaand ጊዜ yoo bal'isnee yaadin balaadha kadhattaniif yookiin ammoo ofii keessanii kadhattanii geessitanii kadhataa nutti fiddaniif wanni isin jijjiirtan hin jiru birriin kadhatan birrii barakaa qabduu miti silaannu an akka nama tokkootitti amma osoo hojiin dalagu jedhee akka intaloo tanaa dide mootummaan hayyee mana taa'inaan jedhee kiraanarraa kafalee waan nyaadhu naa kenna irratti silaa anuma isin kadhadha idmee jiru kana yoon dalagatin sa'atii itti dalaguu qabutti yoon dalagatin boru arriillee baastanii hadha isin kadhatta wayita humna qabdan wayita humna fixattanis kadhatuudhaaf teettanii jechuudha. Garuu quuftuunii fi kaardiin kun waliin fakkaatanii fuula keessa. San bar anillee bar san shakke beeta garuu ta'ullee anamma maalirra tukuratiin kiyya beeta Alex taa'ee TikTok makana intala tanatti hin deebisinidha. Istirateejii nu baafataniitiin ay gubbaan amman gubadha beeta wayita waan kijibaa wayii as gubbaa warri feemasii kun fiddeetiniin akkasii akkana gargaaru gargaarsisaa geemii maali jedhan ibiddan na qabata. Fudhattee bara amma already fudhattee bara akkamitti deebisee reefu gaafannaan naa deebisuu dide erga fudhatee immoo maa deebisee waan jedhu. Deebisee maa afaan bannarees. Fudhattee bara. Fudhattee. Abboo deebistee. Deebiftee. Keessaan baafne bara. No, deebiftee. Kootu siinoo kiyyaan harkisee keessaa sii baasu. Keeruu keessa deebitee. Maal fudhatteetti? Keessa jirti. Baaturumaan sunumaa keessa jirti baar. Sunuma siin keessa jirtu viidiyoo waraabee malee keessaan baafne siya. Amma yookiin itti kenni yookaan fudhadhu waan tokko nutti baaga jira. Babbiira karaa laaginnaa deemi amma. Kaayiroo. Amma ati maal isii maa keessatti dhiistu? Faayidaan isii keessatti dhiisu ati fayyadamtu maali? Maallaqa naaf kennitudha. Maallaqa naaf kennitu yoo TikTokiin fudhatee feemsoonni jarri wajjiniin wacaa jiranu maallaqa naaf kennanu. Yoo maallaqa hin kenninu dhaan murtee jedhaa bareedan keessaa baasa. Ayyee maallaqa hagam barbaaddanas sii kenna. Miliyoona tokko barbaada. Miliyoona takka. Lambuut bakka ammas ganaa miliyoona tokko walitti qabuu deemne yaa rabbi maanu. Walitti hin qabnu qoy Alex taayee anatu maqaa godhee sinaaf asii galcha. Yeroo tokko qoyaame ati gurbaa dhiira miti ati gaafa namni dhufee abbaan barbaade si as faraarree hin deebiftamu hin deebitu gaafa namni siin jedhu ante qoy dhiira miti ati akkamitti deebitaati maan ni feeme siin maal si godhan jirre obboleessa deebifte kaa deebitee Sunuma keessaan baafne bar osuma siin keessa jirtu laayivii seeniti. Meetti laayivii galii nu agarsiisi. Isa sanaan laayivii galii nu agarsiisi yoo deebisu baate. Wallaahi summa wallaahi kayiru deebiftee nama qaama nyaateetta warabbal kaabaa. Utuu siin keessa jirtu laayivii seeni. Isiin yeroo sinatti langatu keessaa na baasa. Amma keessaa darbadhaa sammaanuu biratti keessaa darbadhu kayiru. Darbadhu keessaa. Amma darbitee TikTokiin na gurgurattamu gurgurattu. Bakka. Itti gurguradhu sooyyoo kana. Ooti gurguradhu wallaahi miliyoona takka ta'e jararraa miliyoona takka barbaaddan. Hasan Kasaara. Keessaan na dubbisa. Hasan Azabaa mucaan kunin seenaanu salphisaa dhiise kaarruun bada. Ammuma itti bada keerdu. Itti badu dhiisa. Gizematti fedhe haasee. Marra masitti tole seeni biroo gizee tokko fataanu godhu kiraankii ta'uu barbaada. Ani seeneyyuu miira keessa na galchan ijoolleen. Hoot keeruu keessa viidiyoo hiite beektu viidiyoo waan ko viidiyoo lama waraabee amma viidiyoo kee hiitee dira kee sarchi godhee dhufaaraan viidiyoo kee hiitee. Viidiyoo hiitee jennaanan iyyi
yeroo na waraabe achumaan naqee ittiin laayivii seene. Laayivii ittiin seenee keessa darbatteetti keeruu jedhan koomentii ilaale koomentii miira keessa na galche ani harka jira waan ta'eedhaaf jala seene ilaale. Viidiyoo tokko waraabe keessa jiraan jedheeni amma dhuftee yiiti yeroo isin dhufteetti achumaan ittiin laayivii seene. Ayyee ammoo gochi kun haga yoomii akkana deema isiin si hiiti ati keessaa hiita wal hiitanii eessaa wal ga'u. Ati jalqaba irratti habiibii na dhaggeeffadhu yeroo ta'u. Akkana la yookaan keessumaa baati fudhu yookaan kennii fidhiisi. Ilaa yoo simbirii keessaan baasa. Akkaawuntii bira keessa kaateeti kanatti birrii fudhattu. Birrii fudhattu malee akkanatti miti. Keessaa baaftee si qulqulleessitee kaatee birrii fudhatta barteessi. Waan biraa Alex taa'ee maal jedhaanii jira beektaa? Waan biraa sitti yaadaa jirani. Kannaan kaattee dimeelikkee takka achi keessatti hin deebine si godhani. Isii keessaa xaragiitini ganzaba ta'e fudhadha. Yoo jarri si irraan ba'a. Apa isaan kottu takka ta'u. Isaan kottu dhaqi. Cufi ajandaan biraa dhufu. Akka saamunaan kaatamu ta'eera baree imtinaan kee. Maal meera? Maa soba seeni Oromoo ilaaltu wayii lafa kana kaatame lafa kana. Maalaal? Lappeena. Qoricha nyaatee. Turumbaduun fa'i kana laalaatee yesitti qoosaam. Isi wallahi. Wallahi rakkoo qaba. Wallahi ani beektaa. Turumbaduu. Wanti ni saakita kee wanti ni yeroo baay'ee gubadhee dubbadhu beektaa. Aniif turumbaduun iyyuu nama biraan kadhatina tamma aniif inni wal bira jirra diyaasporaadha. Waan si gochuudhaa qabnu lamaan iyyuu siif goona amma. Nama waan kadhatin bakka amma booda. Turumbadu meeqa of qabdame mucaa kana yaalchisna. Hojiirra jira natti fakkaata. Badduun hojiirra jira fakkaata. Isaa qida geeffalutti hima. Tokkoffaan kan ilaalee gubataa ture beektaa. Wallahi akka aanaa manchoo biluudha na beekte beektaa aanaa manchoo biluudha gaarootti guddadheen. Garuu waan koo biluudha. Aanaa manchoo aanaa aggaaroo. Aggaarootti guddadde malee aanaa manchoo biluudha. Aggaaroodhuma keenyam. Aggaaroo bashaatti guddadheen gembeetaa irraa aggaarootti guddadde. Mee wallahi jedhi geembeen beektaati. Geembeen biyya kooti bar. Kanaafi. Akkana qoy waan kana qoy meenatti himi mee qoy aneefati yoo nafira ta'uyyuu noollu baay'isawee yoo wal qorannee jan. Geembeedhaa eenyuun beekta? Gembeedhaa taraa daabboo sanan taa'e beektaa taraa daabboo laa hunduriin hojjetaa ture. Hojii hojjechuu dhaqxe achii. Dallagaadha. Buna funaanteettaa? Buna namaa hidhee dallaa namaa hidhee yamanee dhaqee jibaa namaatti konfaree shirimee radaa mazamaanii bakkoon na beekamu nama. Ati daa'imummaa keetiin. Nama dalagatee geessiin jiraadha barra. Biyyi doktora biyyi fa'i turte jechuudhaati bashaashaa. Kanaafaniin mootummaan kun qeeqinaan basaasinaan illee dalagaa kan keessan dalagadhaati jedhee uummata oolchatu. Qabsoo keenya dudubbattee nu deebisa faallaa qabsoo keenyaa deemaa jira. Aniyyi martiin nyaachisanii waan garaagaraatti raawwachuu deegalanii barra. An qabeenya qabaadheetii miti barra. Qabeenya qabaadhee nama gaafame mee akkamitti isaa qabsuma mee wadhu laala sumti. Mee uummata mee. Waan kana keessaa abdeenii quba qaba jettee yaadda akka yaaddutti. Dhibbatti harka qaba. Guutuu qaba. Marsii kana keessa. Quba qaba siin jedhee barra. Maal kun hojii sinaa yaadame nama. Olaala. Dafee qullatti barra. Warra si nyaachisan keessaa isa tokko. Jettee yaadda. Makiinaa isaatiin gaazexii naqee Abu Dhabii sanna fidee dhufe siin jedhee barra. Achi. Kanaaf nama gaarii ta'e kaleessammoo jechuudha. Nama kuma lama laayibii isaatiin na guddifatee baanee maqaleessa nama kuma lama irratti dhufee na qabee naannoo ofirratti qabee lafa dhaasaa kan dhufee na qabee lafa kana tokko kana dhufee akka poochii godhee laa yuusii kana na qabee laa qoyis na qabsiisa agaata bee laa kana laa kana kana dhufee na qabee laa agaata bee maati yoo margite qoyis na qabsiisa dhufee harkatti laa kappachi godhee na qabee kun jimsii keenya na waxxanee na qabete maqaa mootummaatiin maqaa raayyaa biyyaa keessaa dubbattee naan biyya kana keessaa buloogiin naan saggeessa naan jedhe natti kakati kun olaal waa'ee mootummaati yeroo baay'ee wanti gadi bee dubbadhu beektaa namni keenya soba Toofik Dedoo nama akkamiiti? Waan kana keessa qabu. Qoy silkii irraan isa agarsiisa qoy. Waan jedhanii kalee sanatti godhan isin agarsiisa qoy. Waa'ee mootummaatiin malee qabeenya qabaadheetii miti isin jedha barre waa'ee mootummaan dubbatinii raayyaa biyyaa keessa kan durtulee dubbatinii hojii kan kee hojjetadhu mootummaa kana hin beekin si gargaarre si bira dhaabbanna dhukkubsattee dhuguma si bira dhaabbanna naan jedhan waa'ee mootummaa ramaa isin gadi jedheen. Anoo waan deeggara yoo faallaa biraa deeggarsan waan barbaadan deeggaraasin. An deeggaree nama biyyaa dhaabbataa ture cubbuun seenaa nama biyyaaf illee qabsaa'ee isaan jedhin. Miskiina koo. Kun olaal laa kun olaal. Jibsi kan abdiin kaleelaa kaleessa laa dhufee bootoo hojiitti. Agaata miti duddubbaan isa laafira jiru. Viidiyoo waraabadhee jiru. Dhufee kanatti na qabe.
Maala kana jireta isa akka keda namni kuma lama miidiyaa dha ture waan garagaraa waan kutabicha nan jira turan waan ilmoo namaatiin jedhame akkuma biyyaatti yoo gatte jedhu banne hin bareeda waan wanti kale taabni raawwate kun miira keessa dhaqalchee. wallahi nan aare bitaan wallahi amma gurbaan kuni gargaaramuu qaba isaa kifi turumbaduun irratti hojjetuu qabdan gurbaan gurraachummaa yoo gortani gurbaan kun dhiyoo tana diimaa ture bar والله لا لا ربنا دغا ماكينه ادغا موتورينا ماكينه يلان ديمتي والله سبب موتومات نتي كفسا مالي وانت تسكو وانت بيراتو هنجرو مالك اما بك ادوتي ايغان سنجرت ما تو كتي غراچوم سبر ديوتنا ديما تورته بري انا ما بيتا غافا يرو فيلانو سنتي اسي ابو دبي تنكتني ناني يما كوتي بوليتيكا كيسا قالني رايت بيا كتي سولو مچامو جني گيم كورتين مارغا بنجو نمي سپورت نكو دلنجو سيغالي فراتي في मुबारक मुसम्मा को असी अबू धाबी में जब काली बार सिम ने अबू धाबी तिने कनी मना का इसे के सच्ची ने कहता नहीं तिमांती में जाता तो लेकिन पैसे का सीधा तिमांती में जाता दिन बता तो रे वाई में तुम्हारा चु As jalatti amaariffam tokko maal jette katabaarti beektaa ሰላም jedhamti አመዴን እባካችሁ በቅዱስ ገብርኤል 1800 ብር የቤት ክራይ ሙሉልኝ በጭንቅ አማላጇ በአዛኟ እናታችን በድንግል ማርያም ጀቴ ሲቀዳታርት ብሬ ኩመ tokkoof 800 na mana kiraa dhabee rakkataarana ergisiin jedhaarti. Hola. Nyaani yabba mina jechuutti maati kana wallahi laazim Abu Dhabiin jira. Timaatimii kan nyaattee? Kana nyaataa turte? Kunola kana nyaataa turte kunola. Immoo irratti gubate laa guddaa. Bitaqaajini irratti gubate ono dinichi kuno agaatani. Subhanallah. Haal hamaa keessa turte dana Ahmadiin. Bitaqaajini irratti gubate kubziin torban tokko nama geesse nyaata malee torban tokko bulee torban tokko jechuudha. Eenyu wanta achi geesse kun? Abdii gaachoon nyaata maa wala dhukkubni qabuun kun sababii kanatti geebar. Baraatti ni gatanii asii kenna fuudhanii. Mucaan kun mootummaa deegara iccitii keenya beekaa. Nuti immoo jarri warra basaafte mootummaati bar. Iccitii keenya baru baasee nu saafilaa. Burqama sirratti nu eessa damne ajjeessu qabna natti qabsaani bar biyyaan bakaan irratti. Ati garuu mootummaadhaaf hojjettaa? Dhugaadhaan hin dhaabbadhaan dhugaadhaan hin dubbadhaan maaliif mootummaa keessinaatti yeroo keessinaattis nageenya biyyaa dhabsaa hojii keessan hojjetadhaa. Maatii keessantu biyyaa dhaama. Miskiina irra eebama. Isaa jedheen uummata gorsaa ture. Si galee uummanni immoo natti qabsaa'e. Mubaarak wayi harka keessaa qaba uummata kana. Mubaarak dhibbaan dhibbatti irra qaba malee maali? Asxaa Hamzaa Hashim iyyuu keessa jiran namni hedduu Hamzaa Hashim Abdii Hussein Somaaleen Ramadaan illee hundi jira quba qabu. Abo Somaaleen kun nama si gargaaraa ture miti. Du'a isaa biyya galchinaan maali nama kuma lama nama kuma sadii irratti muudii qabatanii gadi bu'aan ture maana gaal ture maa hoo akkan hin gargaaramne mootummaa kana qeeqii basaasii miraayyaa biyyaa jettee ofiin dubbatanii nageenya biyyaa amma walumaa galatti Ahmadiin maal barbaaddame maal barbaadda? Ani ilaa amma wanti tokko wanti barbaadu maallaqa illee hin barbaadu maali qaama kiyya kana maranii ilaalanii ibsi kiyya kana dhukkuba kana irratti baranii yoo dhuguma martii ta'ee fi dhukkubni kun yoo dhuguma dhukkubni kun martii ta'ee qaama kiyya keessatti maramamee argamee fi jarreen ammaan shakkee dubbataa kun jarreen qoricha biraa dhuge kun qaama seeraatti dhiyaachuudha. Kanuma naa qabamuudha kanaaf illee jechuudha. Maaliif waan kana dhala namaatti raawwatan gocha du'aadha gocha sukkanneessaadha waan ta'eef. Yoommoo ani akkana taa'u as dee'e seenaa isiitti ta'a wallaahi seenaa. Utuma akkana miidiyaadha taa'u yookiin hawaasa yookiin. Ati sababa mootummaatiif kun hundi sirratti dhaqqabee imbaasiin biyya sanaa mootummaadha wajjiniin hojjetaa waan kana dhaqxee riippoorti maaf hin gootu? Riippoorti jechuu beektaa? Riippoorti jechuun gabaasa an mootummaan deeggara mootummaadhaaf hin dhaabbadhaa. Sababa kanaaf wanti qoy kaati na dhaggeeffadhu boodura maaf tasaasuuf taatisi maaf tarsaate moo maal si? Na dhukkubaadha. Maas yoo si dhukkube maa afaantu si dhukkubaa? Keessa si dhukkuba namni dhukkubsatu danda'e naasoo bar. Inna lillahi wa inna ilaihi Ahmadi. Akka caalun isaa mormuu koota sitti cita malee harka kennu waan garaa akkan garuu waan kana dhaggeeffadhu gasa kana sittani ma ati qaama mootummaati yaa sheekana Hussein maal na itti mazarin subhanallah maal si adi nanaara bar nukubara
Isaak wallaahi haasaa kee kutuun ta'in wallaahi laazim isatti waan biraa isaatu ambaasii Abu Dhabii wanti haasaa kee kutee mutee wattee miti ambaasii Abu Dhabiitti dawwalee adiigaa keessatti naqatanii jiranii narra akkataa jira waa'ee mootummaatii waa'ee poolitikaatti itti deebiin asfaraa uummanni baay'een jedhee itti tuure namni seera karoora haaraa baasan achi naan qabne uummata kanallee jechuudha uummata itti meellee lakkoofsa seeraallee qaba itti dubbadhee ture miidiyaadhaatti akka namni sooshaal miidiyaatti nama rassee akka namni nama xiqqeessine karoora haaraa baasan akka namni sappoortii waliin goone jechuudha itti miin ture anamaa hiikamaa qabu biyya kana keessatti abbaan barbaade naaf barbaaduu danda'u abbaan barbaade nagee quunnamuu danda'u. Yaa dheengaddaa waa eenyus dhukkisiise waan ta'e waa qammastee turteedha miti. Waa dhugeen ture gocha dhugee ture mana abdiitti. Okay qoricha waan akkamii? Qoricha quraanatti qaraanii bishaan zamzamaatiin haa jedhanii garuu ani hin barre gaafa dura awwala dhaqee Abu Dhabiidhaan hafi duunaa baase qaama kana keessa cireena nyaate. Qaama kana keessa cireena nyaate naani lamaffaa irratti naqee qoricha fudhe. Bichuu na wayyeesse alam qaama qoricha fudhe na wayyeesse tiradhee quraanatti qaraanii bishaan kana naa kennan. Jennaan ani abdii qorichi kun na dhukkubaara Naanjeeriyaa gaafa qorichi kun na dhukkubsu Naanjeeriyaa hojjetee abdiin gadi bee miidiyaatti labsaa ture nama kuma tokko irratti sobee maqaan koo xureessi. Akkani akka qorichichi sun qaama kiyya na nyaanne akka namni akka sitti fudhatuudhaaf faallaa deemuudhaaf faallaa qorichichaa jechuudha. Sigalee mucaan kun yoo ka'e du'e ani hin qabamuudhaaf Naanjeeriyaa Eenyu bira jirta atammaa? Mana kiraa keessa jiraan. Ofiif kireeffattee? Iluudhaaf Somaalee naa kireessan. Maa kunoo qoy dhaggeeffadhu qoy sin agarsiisa. Abdii waan inaan jedhu sin agarsiisa. Iluu Ameerikaatii fi kan ji'a meeqas kaffalan? mana naa kireeffatan. Kan ji'a tokkooti. Jiin tokkoon kun dhumnaan yoo jarri hin kaffalle qoy waan bira. Ilaali viidiyoon irratti waan isa ilaali isa Qoy isa kana dhiisi amma waan biraa safnaa dhiisi kaname. Amma ji'a tokko kasii kaffalameera manni kiraan. Ji'a tokko boodoo. Ji'a tokko boodan qabuuni. Tokkoffaa haati manaa lebiskina lamaffaa immoo siin haati manaa kuni nama ijoollee shawaatii akka ilmoo siitiin alaalti kunoo sammaa nyaata naa kennitee san kuna dhukkuban. Nyaata sitti naaf dina nyaata dandeenye nyaadhu malee isin nyaata naa kennite tattaachuu. Ambirii isaatti mata Nyaanni gasii dhaqaan jiru jechuudha. Na dhukkuba. Erguma qoricha kana dhugee miidhameen. Qoricha kana namii. Qoricha dawaadha jedhanii yoo baasan sana si miidhe jechuudha. Qaama keessa nyaata jibsi na fite. Maa kunoo dafee qulqulluu jira gaatamu. Dawaadha qoricha naa kunoo jibsi kana nyaate laaqana. Kana laa. Qaamni kee kun inni gurraacha moo kaameeraadhuma keeti? Isaakilee gabaabsitima dhaggeeffadhu. Dubbiin qabeenya qabaadhee naasirii illee natti hojjenne Somaalee illee maatiin kokkolatee dawwalee gaafatee ture dhageera natti miira illee tokkoffaa immoo siriin haadharraa namatti hojjetama. Haadha namarraa jechuudha. Siriin haadharraan haadha keerraan hojjetama. Maqaa dhagaitee yoo namni bare maqaa dhagaitee sitti hojjeta sirii. Ayyamanii keessa illee tureera. As keessatti immoo Somaaleen nama 2,000 irratti mala jii haadha koo dawartee gaafattee na gaafattee ta'a haadha kootii dabaltaan jedheen. Jennaan mucaan kun maraataadha namni baay'een jennaan mala fayyaa ta'uu isaatii dhiisuu gaafadhee fayyaadhaan jedhanii dalagatee dhufee akkuma nama tokko jireenyatti mani maatiin jedhee dubbate miidiyaa irratti. Naan maaliif gaafatte siriinoo maqaadhaatiin namatti hojjetama. Ani Fuusaan immoo wal arrabsaa turre baay'ee tokko miidiyaa irratti inti argaa turte. Ati Fuusaan immoo godinyaadhaan maaliif itti himtee naan Fuusaan asirii ittiin hojjenne na baare malee sirii ittiin hojjennee dhiifama na gaafadhe nama 3,000 irratti afootu naa jedhan. Maaliif si abaare Ustaas Hamzaa? Faasfortiin jalaa gatani.